Haala sharafni gabaa gurraachaa fi akkasuma immoo baankiidhaan jiru guyyaa har'aa jechuudha. Noovembarii 5 baatii 11 2025 jechuudha. Oolmaan sharafaa maal fakkaata? Waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu akkuma isinitti himu jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee sharafni bakka tokko akka dhaabanne isinitti himee jira. Guyyaa kaleessa akka sharafni daran ol ka'ee argamee jira. Har'a ammoo giddu galeessatti gadi deebi'eetiin jira jechuudha. Egaa akkuma sadarkaa guddina maallaqa isaatti gan qaqannasee yookiin immoo hir'isee bulee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kan waaree boodaa jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru immoo isin bira akka jiru abdiin qaba jechuudha. Egaa kallattii lamaan akkan sharafa isin biraan geessisuun beektu baankii akkasuma immoo guyyaa kaleessa waan doolaarri Ameerikaa karaa Oromiyaa baankiidhaan kanaa olitti sharafamaa kan jedhan baay'ee isaaniin jiru eeyyeen sirriidha. Ani kana fiduun nigdi baankii yookiin commercial baankii of Itoophiyaa kan jedhudha jechuudha. Irra caalaattis namoonni alatti fayyadaman anis immoo kanan irraa odeeffannoo argadhu nigdi baankii irratti irra caalaatti jechuudha. Kanaaf kan ani filadhee nigdi baankii isinii fidu malee Oromiyaa baankiin illee Sinqee baankiin illee akkasumallee Wagaageen baankiin illee baankii Awwaash illee baankolee jiran hundi isaaniitiin nigdi baankii olitti kan sharafan malee gaditti kan sharafan hin jiran jechuudha. Daaraan olitti baay'ee garaagarummaa qaba baay'ingii fi seelingii keessatti jechuudha. Fuma keessa mee sarchi yeroo gootan mee ilaalaa wal caala jechuudha. Hundisaatu adda adda jechuudha. Inni kun immoo haala bittaa fi gurgurtaa gabaa isaanii guddifannaa baankii isaaniiti jechuudha. Inni tokko bu'aa hedduu barbaada, inni tokko dafee kaafataa waan akka kan irratti gurguru waan ta'eef bitanii sababa kanaatti adda adda sirriidha jechuun barbaade. Egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu sharafni akka gadi bu'ee jiru isinitti himeen jira. Guyyaa kaleessaaf guyyaan har'aa garaagarummaa hedduu tokko qaba jechuudha. Egaa namni mana kofaaraa taatan immoo sabiskiraabii godhaa viidiyoo laayik godhaa isiniin jedha. Egaa yuuroo irraan isinii ka'a jechuudha. Guyyaan har'aa yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 206.52 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 171.18 oolee jira. Akkasuma Swiss firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 221.76 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss firaankiin tokko 181.11 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.18 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa hewaan tokko 20.46 oolee jira. Akkasuma Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.17 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 466.77 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Turkii liireedha. Turkii liireen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.4 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 253.13 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 476.51 oolee jira. Inni itti aanu sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan argamu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 584.53 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaaf guyyaa har'aa garaagarummaa baay'ee tokko qaba jechuudha. Kuweet diinaarillee. Kanaaf yeroo maallaqa keessan ergitan dursa viidiyoo yookiin immoo meeqarra akka jiru sharafni hanga gaafattanitti daldala deemtanii gaafachuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaliif walitti nama buusuu danda'a. Bakka tokko waan hin dhaabanneef nama ati irratti ergattu sana waliin
walitti si buusa. Yoo ati lakki kanadha yeroo ati jettu isaan immoo baay'ee ufitti obsan qaban waan ta'eef yookiin si arrabsu yookiin immoo dhaqiiqaa iddoo sana aqee ergadhu siin jedhu beekta. Akkas jedhu baay'een isaanii jechuudha. Hin ilaallaa akkas har'a gabaan gadi bu'ee akkas jedhanii yaada gadi fageenyaa siin ibsanii jechuudha. Kanaaf dursa viidiyoo dhaggeeffattee eegxee gaafatta. Akkasuma immoo Kuweet diinaarri tokko immoo jechuudha karaa baankiidhaan immoo 474.79 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.86 oolee jira. Egaa guyyaa kaleessaa 49tti gara 50 galuuf jenne girgir jechaa turre. Yaa guyyaa har'aa gadi qannasee xiqqoo jechuudha. Isa kana immoo maa qannasee jettanii itti gadduu hin qabdan jechuudha. Sababiinsa deebi'ee ammas inumaa ol ka'a malee waanuma gadi bu'uuf hin qabu. Haaluma gabaati haaluma guyyaa oolisa gabaati waan ta'eef amalee jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 40.40 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47.85 oolee jira jechuudha. Egaa namoonni Saudi Arabiyaa jirtan guyyaa kaleessaa obboleettiin tokko galata rabbii 46.50 yookiin immoo 46 fi adii annaa erganii jette jechuudha. Haala kanaallee otoo waliif qoodanii koomentii jalatti jechuudha wal gargaaruu yaala yoomiyyuu taanaan wal jajjabeessa. Yaani namni tokko nama isaanii erguu dhabanii kan rakkatan jiru. Namoonni tokko immoo namuma isaanii erguu bira kan jiraatan yookiin immoo kan immoo bira waliin mana tokko keessa jiraatan illee jiraachuu danda'u. Kanaaf yeroo ijoolleen naman dhabee waliin jedhani koottu sin gargaara. Akkasitti ifa walii godha lakkoofsa walii laadhaa wal gargaaraa jechuudha. Yaani yoo obboleettiin kee gargaaramte amma ati gargaaramteen qixxeedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha nama akkasitti haala kanaan akkasitti bareedaa namaa erguu argattan bareedaadha. Akkasuma egaa akkuma beekamu 22nis ergaa jiru 23nis ergaa jiru jechuudha. Akkuma maallaqni keessan guddaa ta'eedha. Akkasumas immoo garaagarummaa qaba daldaalonni kan isaan ergan jechuudha. Akkaataa baay'ina maallaqa keessaniiti kan 46 erga jiru kan 45 darbee kan 43 erganillee ni jiru jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 39.57 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Ameerikaa doolaaridha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'a 179.64 oolee jira. Egaa garaagarummaa birrii 3 qaba har'aa fi kaleessa gidduutti jechuudha. 182 irra galee ture guyyaa kaleessa. Karaa baankiidhaan immoo doolaarri Ameerikaa tokko 148.41 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 127.20 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 104.15 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 106.47 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 95.74 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 3.56 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 54.47 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.56 oolee jira. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 232.60 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo 191.45 oolee jira. Kaatar riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha 47.91 oolee jira. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1.84 oolee jira jechuudha. Egaa viidiyoon ani guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Yaada yoo qabaattan akkasumallee qeeqa yoo qabaattan dabalataan illee gaaffii yoo qabaattan koomentii jala keessanii gaafachuu dandeessu. Haala viidiyoodhaanis yoo ta'e barreeffamaanis jalatti hanga hin danda'e waan beeku isiniif qooduu qophiidha isiniin jedha. Turtii gaarii.